Zammaanuu keenya akkumaan sitti himte qaamaanillee sitti dhufeetiin jira. Daa'imman yatiimaan guddisuu jira. Abbaan mana kiyyaa Soomaalee Hargeessatti kanarraa du'e. Achirraaniin dhufee maatii isaanii biraan dhaqee maatiin isaaniillee na taqabbaluu didanii Amboota warra kiyya biraas leenaa warra kiyyalleen bakka deemi miraasa isaanii irraa fuudhee daa'ima kana jaanii isaanillee fuula naa kan hin dandeenye kara lamaan rakkadhee namaan itti goru dhabee daa'ima kanaas bakkaan nama narra gargaaru dhabee hedduu takka waliin rakkachaa jira. Siimeetiin jira gaazammaan waa hunda ni beeyta. Maal obboleeyyan kiyya kana jala jiru kun haadha gaanii jeeti malee hanqaamaan bar walagarree mana kiyyallee dhuftee boochee dhuftee namni akka keetitti wallahi nama dilaarraa andima gargaarsaa kana keessa obboleettii diyya nama seenuu fi waa'ee gargaarsaatiillee nama hedduu akkasitti muuxannoo waan kanaatis hin qabu waan kanarrattis yoon akka humna diigitti nama gargaare malee hagan danda'u waan hin qaburraa namaan adda qoddadhee hojiin nyaadhee si gargaaree muuxannoo akkasanis qabaachuu baadhus garuu ani hanga ati dhuftee qaamaan natti himtee ijaan sillee agaretti waa'een kan keetii hedduu garaana nyaatee Naayiroobillee akka mucaa fudhattee deemtee jiraachuu dadhabdee achiis nama si gargaaru dhabdee ilmoodhaa hojii namni nama gargaaru hin jiru achi as deebitee asitti an bakka jimattiin si beekaa as dalagatu turte karaa gubbaadha. Karaa raayis amma wanni hundi gaajimaa isa rakshee karaa raayis si kaasanii namni kun yataamaadha guddiftaa namni yataamaa guddisu immoo nulleen dirqama qabnaa yataamaa gargaaru. Ani wallahi hedduu garaana nyaatte saniin akkasitti anis waan hin qaburraa mucaa kan kee barumsas irraan kafalaa hagan danda'u. Raashina keessanillee isiniif hin bitaa siin jeetin ture. Nama tokkoofillee yoo gartee yoo wal cinaa dhaabbannee nama kana dalagaa irratti faa gargaarree waan bareedaadha yaada ijoo obboleeyyan as jala jiran na dhagaani. Nama kana yatiima nama guddisu gargaaruun hedduu bareedaadha. Ani wallahi nama akka keetitti na boochise nagarre. Anama guyyaa deemtana mana barumsaa mucaatiif raashina keessanis kiraa manaatis isinirraan kafala jeetin ture. Anis nama wanniidha nama ifiif jiraat wanni jee nuti ijoollee namni karaa keenyaa kun jireenya wal fakkaataa beektaa rakkataanis akkaataan nuti itti guddannes waan namoota bakka waa hedduu takkaa jira akka dhuunfatti illee egaa namni anis hagan danda'uun bakka waa qabnu adduqtannee nyaanna jeeti malee waa qabaadheeti miti namni nama gargaaruuf waa qabaachuu osoo hin taane onnee gaarii fi wauma qabu san nama wajjin jiraatudha. Akkasitti hedduu garaana nyaattee obboleettii xiyyaa obboleeyyan si gargaaruudhaaf fedhii qabaatan baddoo kiyya weelkaam. Na qaamaan akkasii mana dhuftee namoota abbootii qabeenyaa namoota ana wajjin walitti dhaloonullee nama tokkotti illee himeetiin jira. Gargaarsa hedduudhaaf nama kana dura waan dhaabbannuuf amma bakka irratti dawwalee abshiirayyee ni gargaara nama san laalee walitti deebinaa jaaniin na biraa kutanii ammallee nama dawwalee nama cinqoo waan hin feeneefin hanga isaan naa dawwalanii eeguu jira dhimma kan kee nama takkaa fi lamaan tuqeetiin jira. Garuu obboleeyyan kiyya kaasirra jiran namni obboleettii qaba. Intalti tuni obboleettii teenya yataamaa guddiftii magaalaa keessa sanattuu jiraachuun ni ulfaata. Wallahi namni wallahi milkii barbaadu nama akka keetii kana gargaaruu qaba. Nama namni ni qabatti beeku ka gabbee duraan dalagatu ka dalagaan jalaabatte ka ilmoo yataamaa guddisu ka ilmoo qaraatiidha. Anamma hadaraa yoonan lubbuun jiraannes ilmootii tana guyyaan an jettur waggusaan garaan na badee wallahi waan qabnu naatu sirraa kafalaa ka mana qaraatiitis jee akkasitti bakka hanga rakkadhe zamaana wallahi laazim hedduu takka rakkadheetiin nama itti himadhu dhabee nama rakkina qiyya kana na hojii qooddatu dhabeetiin karaan goroollaalee za'aa samanatti si dhufe zamaana mucaa qiyya kana amaanaa akka dhabantaan duraan baane adaraa akka barbaadde siin jee mana si dhufe jechuudha.
Zammaanoo namni rakkatu malee fuula kana qabate miidiyaa irratti hin bahu. Ilmoon gaa namni ilmoo qabu namni ni beeka jeetii yaada. Ilmoon tu waa hedduu si gaafatti. Si galee. Imboin amma akkauntii nigdi baankii ni qabda. Akkauntii banatee jirti. Okay, akkauntii ifirraa hin eegala obbolooti. Anilleen 5,000 sii dabarsa. Kana. Akkauntii kan kennatti hime asumarratti. Akirootu ikiroo. Akka dhiyoo tana guyyaa mana hiitti footoo wachuu baha isan garte warroota asii gaafatu jiranis ni jira waan ta'eef akkauntii footoo keetiidha bakka piroofaayila keetii kana gubbarra godhee haadha. Akkasitti ni badda TikTok. Manni hundi adda adda laazammaanoo guyyaa takka guyyaa mana baddeessan maa takka goone gin maybe warning akkamitti badadee ta'a zama warra as jalatti akkanatti qoxeessee Itoophiyaatti himi akkatti qoxeesseeti ammas irraa kaasti. As jalatti yoo barreeffame qofa as jalatti koomantii jalatti hin barreessinaa warra jala jiru. Koomantii jalatti hin barreessinaa akkauntii. Please. As gubbatti illee warningi ni fida garuu jidduun irraa kaasaa obbolo kuma takka wayi. Afaan maaliin siimaa kuma takka. Anne welcome. Yaa. Kuma takka. Qoy afaan ingilizii himtu namoota nu gaafataniif warri barreessitan keessaan hirkaaf. Khayri akkasii dalaga. Kuma takka. Kuma takka 72. 72. 10 takka. 10 takka. 2 2 66. 65. Warri bileetti teenya gargaaruuf itti qabadda. Kuma takka 72. 10 takka 2 6 Ikram Ahmad. Ikram Ahmad Ali ya. As jalatti barreessina dhiifama warri koomantiidha. Warningi fiduu danda'an ta'eef lakkoofsa as jalatti barreessina. Koomantii jalatti barreessina guys. Namuu uuma danda'u irraa isinii galee. Dhuguma micoota yoo piroofaayila isin ta'in ilaaltan wallahi bareedduu tana isinii galee. Osoo lubbuu isiidhaa takkitti taate akka feete taate jiraachuu ni dandeessi. Dhiyoo tana akka carraadhaa ta'ee zamaanoo addunyaan tun gammachuu fi gadda qabdii mire. Gastii gubbaa qofallee ta'a. Si erge obbolo 5,000. Ayyee galatoomi. Galatoomi zamaanoo fayyadu. Bakka xiqqoon baate guddoo naasintu. Akkasitti gastii gubbaa osoo taphachuu jirru ol baate bakka akkuma jara kaanii qofaltee taphatu deemti jennee mi'aati yoo yaadne fee maali jennee boo'insumaan eegalte. Isin galee garaan bade akka malee wallahi. Haati yoo akkam takka hagam takka rakkoon itti jabaatte humaatii miti garaan dhale yaadi garaan dhale keessaafu yaa boo ilmumaatii jeef moggannaa qabaati fudhaatii barsiisaa yeroo hedduu ulfaata. Sigalee osoo har'a abbaan irra jiraatee illee rakkoo hin qabu. Abbaan manaa isii dhala birahmataa godhuu fi biyya Somaaliyaatti akadamii jettee ilmoo tana wallahi garaan dhale kuni waa hedduu irratti taate micoon tun waan biraati illee hin jenne sigalee. Borullee fuula namaa dhaabbachuun fadhuuti waan xiqqoo takka ilmootii ganamaa fi galgala yeroo madarasaa geessu dhungadhee qajeelchuuf biratti argu dalagadhee isa itti barsiifadhu hojii xiqqoo takka naa uumaa jette si galee. Guyyaa sanillee namni tokko tokko keessaanillee gargaaruu ture akkaawuntii isitillee yeroo maxxansan akkaawuntiinillee gargaaruu turan ammallee dhiyoo tana hojii manaa kan inni fi qajeelchine mee hojii nati uummachuu barbaaddu waan akkamii waan joorratti itti yaadi jenneeni qajeelchine maaliif jennaan goolii qabaachuu qaba gargaarsi wayii tokko beektaa. Hojiin isiin uummattuun muuxannoon isiin itti qabdu dalagattee ilmoo isiidhaa san itti guddifattu ta'u hojii dhaabbataa ta'e si galee hojii dhaabbataa ta'e adda muramne hojii akkam dalaguu dandeessaa jennee guyyaa san gaafannee turre guyyaa itti aanu gaa namni hin argamne akkasitti zamaanoo dubbisee zamaanollee naa galatu. Naalaan Jamaalis anis 5,000 erkeetiin jira namoonni erkeetiin jira jaan hedduudha. Akkana maashaallah jiraadha wallahi. Akkasitti guyyaa itti beelamni har'a dhuftee hojii isiitti maal akka fidattee dhufte zamaanoo. Maal akka hojjechuu barbaaddu guyyaa itti aanu ni finna jaaniitiin na qilleensa dubbisee asitti nu beelamtee dhufne mee ni gaafannaan gaasillee waan dalaguu barbaaddu. Beektaa baddoo kiyya wanni guddaan nama cabsu rakkoodha malee. Namni yoo waa qabaate boruus namaan na gargaare jee nama ijoolleen keessattuu ijoolleen karaa kan nyaatan hin qabdu amala akkasii. Hojii amma magaalaa tanatti yoo xiqqoo maallaqa qabaate namni magaalatti waan fadhi dalaga. Ni dalagattii bar duraan
ايه كاس يتبر ni dalagatti wallahi anu dalagaa inni shibee khabarnu asitti la dalu matana dufte anu yoon dufte hundi jeeni khara kana gubbarra wada jiru kana gari khasnaani bakka dalagaan isni badde amma ganna bakka kasti duran dibbata kas lamas kizeen arkade walra khadete khan khara khafale kha mujamana karati ra khafala jette yatama kana gudisti na nama kana gargaarun heddu murteessaadha maalifi nama tokko dalagarratti jajjabeesine waan hanga humna ishii mana tokko kareeffattee buna ishii gurguratte ilmoo ishiitiifillee haatini taate haati silaa ilmoodhaaf jiraatti tarumata akka silaa akkana goonee gargaarre wallahi nama haalaan gargaaramuu qabu keessaa tokko farratti nama gargaaramuu qabu wallahi rakkoon intala tanaa hedduu rakkoo hamtuudha nama gartee umrii malee rakkoon cabsiti egaa rakkoon tun umrii wayii filattiire umrii wayii bakka gisee siin jiru rakkinni kuni bifa si jijjiira wallahi bifa si jijjiira rakkoon si kuffisa rakkoo keessatti immoo nuti wal bira dhaabbannee abshir jennee rabbumaa jecha wal jajjabeessinee waan qabnu rabbiif jecha nama tokko jijjiiruun beeka nama hedduu jijjiirudha namni isaa rakkatee kufee keessatti harka wal qabannee gisee wal kaafne namni kun waan rakkoo beeku boru nama hedduu baasa ana akkasitti naman sigalee namni rakkoon agariin hin jiru namni beelan agariin hin jiru saa kana tan namoonni hamtuun maali beekta kiraa manaafa hamtuun san ni dhibamta beela obsiteeti guyyaa sitti as deemu kana lakkooyta warabbil kaaba hunda caalaa sanuu baroonti ulfaatu zamaano ilmoon tun rakkoo siin hubattu beektaa waan babbareedaa alatti agarte dhuftee itti iyyiti yeroo san immoo dilan gadda sii dabala sinii galee akkas tanafaa jira ammas mana barumsaa barataame waan ijoolleen bakka akkuma ifittuu jiraatu hedduu ulfaatanii beektaa kanaaf bileetii ta'intaan namni gargaaru feetan please mee lakkoofsa takka tokkodha namni nu galchuu dandeessan akkaawuntii ishirratti rabbi guddoo isin yaafannu namni rakkan hin jiru ikru waa takka yaadduuni please obboleeyyan keessa cinaa jiranii ilmoota itti bakka geessu rabbi siifaa godhumaa yaadin abshirati namoonni obboleettii ta'intaan nuuf gargaartan qoftiin hundaami namni obboleettii ta'intaan nuuf gargaartan lakkoofsa takka tuqaa oggoseen barbaadan please hayyee ferge akkaawuntii sheekh isaan si erga ferzati galatum rabbi guddoo si yaafannu jaadallee yoo qabaatan obboleettii ta'intaan jajjabeessuuf because namni namaan bareeda beeta waan qabu qofaaf osoo ta'in namni kanama gargaaruuf waan rakkoo beekuuf rakkoon bichoo tanaa rakkoo dhugaati warabbil kaaba isaa takka ulaa as dhuftee mana kiyyaatti nabbooji kas jettee bakka muwaan mana barumsaa mucaa hiyyaadiniin jeena bu'aanin dhabu dhabee barumsa mucaa irraa kafalee kiraa keessan sinirraan kafalaan jeen hin dadhabu kana waan qabnu wajjin yaannaa daabboo doktanneetiin jee warabbil kaabaa hun akkanuma jeenaa sirra jirti osoon qabaadhee waan takka hojii takka uumeef garuu natti tola amma akkana dabree anamma qofaa miti dabree saa ishiin rakkatetti sin gargaara saa barbaaddetti saa raashina isiniif hin bitaan jeen na anis hamileedha beef qabaadhee sun tahin yoon waanin ifi wanni jookana bakka qosadhee bakka hanga nama kana jiraachisuun qabaa jeeti bakka wallahi warabbil kaabaa qabaadheetiin immoo waan qabnu wajjin yaannaa maaliif wacii xiyyan xiqqeessan maaliif bashannana xiyyan dhiise akkasitti firra murteesse akkana anama beeta wallahi rakkina micoota naatiitu rakkoo dhugaati waan ishii agareef malee warabbil kaabaa bakka gargaarsaa takka dhaabbachuun fadhuun waa'ee gargaarsaa keessallee seenuun fadhuun garuu rakkoon micoota naa intala dubartiiti rakkoo sirriiti arrumaan tanaan illee kafana naqqabame piliis obboleeyyan kiyya rabbuma jecha intala tana gargaara piliis lakkoofsa takka tuqame waan gargaaruu feetanii wajjin asirratti nuti illee hamilee nuti ta'a. Gasti cek godhimee zama warroota lakkoofsa tokko barreessuufaa jira warra gargaaruuf hodhu. Yaa mee xiqqoo turaadhaa har'aa kaastuu zame akkaawuntii sidhaa bakka profaayila kanaa keessu deeka 10,015 haasaadhaa jidduudhaan akka effektiin humnetti ikru akka reefu godhe. Jechuun akkaawuntii beektaa akkaawuntii amma ishii asirratti gisee itti afaan itti himne qabachuurra wayyaa. Warroota gastii seenuu carraan harkan ifaatu amma warra reefuun tana achuma gubbara suuraa harkee ergeefaa jira beektaa.
warra keessanii fayyoo carraa kan jeete. Mana mau kan nyobelin tinggi gara-gara jira. Warri accounti jecha jiru accounti ishida kana foto irraa kafadha. Ishii bal'isi mee ishii guddisi. Baddo bara accounti ka commenti jalatti katabanii fooni godhan kanaan warningi as jalatti please warra as jala jirtan warningi kan waan ta'eef as jalatti hin barreessina. Foto kafadha irraa namoonni gargaaru feetan. warra haarawaa amma dhufuuf jiran ofii maajaanii obboleettii teenya Ikruu tana abbaa manaa isiidhaa Somaaliyaatti irraa Ikruu cufi video foto xiqqoo kophaa guddisu jirti isinii galee rakkatteetuma irra fuula namaa dhaabbattee ilmoo tana waanuma itti guddifadhuun hojii xiqqoo takka itti uummadhuun na gargaara jettee fuula obboleeyyan keessanii dhaabbatu jirti namoo haguma dandeessanii waan rabbi isinii laaffise isinii galee haguma dandeessanii bira dhaabbadha. Maqaan Ikraam jedha. Ikram maleni yero sene nuhimija. Ibri ni kam disi? Yero maleni sene himademi. Ayya. Ibri ni kam da Ikru? Ni kam dikru. Ibri le ni kam dia. La koisan jire. Ibri ratile gargaru dendisan. MashaAllah boleh sekenya mama namun dolar dibetak. Galatumi boleh sekenya. Dona batu mana itu galatumi bolo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Difa maga gargaarsa heddummaatee so amma wanni goona jechuun wanni khani waji boruun sirratti ergaa so atummaan dabarsiifii zame jara khadenga daasani wajjini Okay. khajara yataman anjette sani jirami so walin gode erga walumanin erga fi borun erga fi inshallah nubira amma alhada so borun erga fi wani mobile an ergu dandau awalan de erga wante inshallah kasin goda akum goda way akas numa taaf jeti yada kanaaf namu hagar garu gai jabada wan huji bareda tijurtani sa namu osuma tatabatu jiddun garte wan garile wan rabbille ramfatun qabo akarmate mukaba inshallah rabbi akhafte le agutuf MashaAllah. Kalau Tommy mama nama kuyi nama gargaarsa nu bira dhaabbata. Nutis wallahi rakkoo bicoota naatu rakkoo jedhu malee ani yeroo idullee waa'ee gargaarsaa kanallee iddoo akkasitti wanni hin jiru garuu rakkoon ishii rakkoo sirriiti rakkoo dhugaati. Michoontu wallahi hedduu nama cabe nama rakkoodhaan cabe nama keenya nama kanammoo gargaarree dubartii akka gahu jarra goonee yataamaa qabdii ilmoo yataamaa guddifti hojii takka humnee fi haada lagattu rakkoon tun bakka hedduu nama dhaabdi. akas Malee obboleettiin teenya tuni osoo bar qaamaan dhufte anama ani ishii qaamaan dhufte qaamaan agaree akkasitti wallahi hedduu garaan nyaatti obboleettii tiyya tana mee yoo dandeessan uuma qabdaniin akka obboleessa keenya namoo kanatti Ikraam dubbadhu. Safiyaatis riskiyaatiif irraa quban qabne rabbi sitti haa kennu. Waan yatiimni qabu harka iddoon siinjaa waan siinjaa hin qabu rabbiin addunyaa fi akhiraa jireenya kee keessatti si haa gammachiisu warra shilingii waan hin tuffanne hundi keessan obboleeyyan kiyya. amin amin Rakkoon an arge kana rabbi isin agarsiisanii jireenya keessanii keessatti rabbiin isin haa gammachiisu. Wallahi obboleeyyan kiyya naaf jiraadha. Abdiin yakkaan hin jiraadhu nu gootan yakkaan ilmootan daandii irratti narraan ba'anii naa ol deebistanii rabbiin addunyaa fi akhiratti isin haa milkeessu. Galatooma. Obboleeyyan kiyya mee namni biraa obboleettii teenya ta'an nu gargaaru feetan. Ikruun malleen isirra seenee ni jira? Seenni jira okko lama irra seene. Okay, meeqa? Qo'een ilaala.
قماشاني في قمتك. اوكي ما ينامني براو بليه فايزة ثانك يو سو ماتش والله قالتهم يهدوا الفرد قبلت تاني فايزة لين بكت كوني راباتي والله قدو ناسين في جي ار دولار دي باشن تمانين يرقاف جتي بروميس انت جلتي او ربي هاتوف ربي هذا مراد شيء هقوتف والله فايزة والله ثانك يو ركو داوتي ولي نركين فولا ما ربي سنداوين ربي سيعمل كيسو بليتي دي ما شاء الله ان شاء الله والله وقالتهم يجين قالتهم والله جزاك ربي جنة حقود فايزة قالتهم الفرد والله ايه والله اذا ما قد تمجون تندلقاتك اسلام بالنيفي ايه اه يتامات نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم